Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Qilolee odeeffannoo wayitaawaa qabanneen hamma dhuma qophiitti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Eetaa Maajoor Shumii Biraanuu Juulaa hooggantoota TPLF akeekkachiisanii gara paarlaamaas isaa waraanni isinitti haafuu jedhamtaniittu waraanni darbee Itoophiyaas TPLFis miidheeraa jedhanii kana dura waraana kaabaa rukuttanii cinqii hedduun booddee isaa jechuun Tigraayin gadhiisnee baanee nu hordofuun dhuftanii nageenyi habu'uu waliigaltee haa taasifnu jennaan lakki jechuun waraana izii 12 jaaruun yeroo 3 dogoggoraa uumtaniittu jechuunis eeraniiru. Yeroo ammaan kana garuu Itoophiyaa keessatti naannoon marfii fi taankii hidhatee hin jiru. Amma taankii marfii fi humna qilleensaa of harkaa qabdan ofirraa galchaa jechuun akeekkachiisa dhumaa kennameefii jira. Meeshaa yeroo darbee galchitan irraa warreen kana dhoksitanii turtanii amma gadi baasaa jirtu jechuunis dubbatanii jiru. Waraanni Itoophiyaa kallattii kamiiniyyuu yaalii rukuttaa taasifamuu deebisuuf dhaabbii amanamaa irratti ni argama jechuun dhaamsa isaanii dabarfachuu odeeffannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii har'aaf qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa galatooma.